kabajamtoota koree audiitii inspeekshinii fi naamusaa, kabajamtoota garee bakka bu'oota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa, kabajamtoota keessummoota affeeramtanii, miseensonni KFO fi keessummoonni affeeramtan waamicha keenya kabajanii kora kana irratti argamtan hundi baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Seena qabeessummaa kora kanaa kutaalee garaagaraa gabaasa kanarraa ni hubattu jennee abdanna. Korri sabaa tokkoffaan KFO muddee 14 bara 2010 geggeeffamee ture. Yeroo durataa keenya dabalatee hoggansi paartii keenyaa olaanoon miseensonni fi deeggartoonni keenya lakkoofsaan hedduu ta'an paartii biyya bulchu Addawaawwiidhaan maneedhaatti guramanii kun ammoo dhiibbaa irraan kan ka'e qe'ee fi maatii isaanii dhiisanii yeroo itti baqatanii adamfamuu irra turan sodaa fi yaaddoo cimaa keessatti kan geggeeffame ta'uu isaa yaadatama. Haala sodaa fi yaadannoo yeroo sana uumanii turan keessaa inni tokko itti gaafatamaan dhaabbata mootummaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhamu bara 2009 kabaja ayyaana Irreechaa Hora Arsadii geggeeffamee ture irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanii wal qabatee lammiilee miidhamanii fi lubbuun isaanii darbe irratti yeroo mana murtee bakka bu'ootaa uummataaf gabaasa dhiyeessu KFO'n rakkoo yeroo sanaatti wal qabatee ture keessa akka harka hin qabnee fi qabaachuus akka hin dandeenye osoo beekamuu inumaayyuu ayyaanicha waliin wal qabatee sochiin siyaasaa hin barbaachifne akka hin geggeeffamnee fi siyaasa duruu bokkokee jiru akka hin dhoosne yeroo akeekkachiisaa turetti itti gaafatamaan sun duuchaadhumaan KFO'n yakkicha keessaa harka qaba jedhee gabaasuu isaatiin haala KFO'n akka paartiitti itti fufuu hin dandeessifne fakkaatu keessatti waan ta'eef kan geggeeffame waan ta'eef gaaga'ama yeroo sana ture hin daganne. Karaa biraatiin yeroo miseensi hooggansi KFO olaanoon mana hidhaa turanitti haala nama ajaa'ibsiisuun miseensonni